Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota koo jirra jirtu warroonni chaanaalaa Mirindaas maatii taatan hundi keessanuu kaabaaf kibbaa warroon amantii biraa hordoftan ashama harka fuunee jirra jirtu ilmaan Oromoo kan biyya alaa fi biyya keessa jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti kan hordoftan kan jajjabeessitan galatoomaa isiniin jecha warroonni immoo maatii kontaane like subscribe tuqxanii share gochuun akka maatii naa taatanii har'a wanti nani qabadhe isinii dhufe akkaataa haala salphaadhaan ruuza godhannu yookaan arbaata godhannu na waliin turaa isiniin jedha. Duraan dursinee timaatimaa fi shunkurtii qopheeffanna. Murannee gurguddisnee jechuudha. Achi gaanee kaarotii gasharraa yookaan cafallayna. Qaaraa, toomii, zanjabila kun foon handaanqoo yookaan dajaajati. Distirra kaayyannee achi kaanee zibdaa yookiin zayitii qorraa malaagaa lamaa itti godhanna. Dhugaa baay'ee karaa salphaadhaan jechuudha. Sa'aatii muraasa keessatti kan nu dhaqqabu yeroo muddanneef. Yeroo inni oo'ee sirriitti bishaan fakkaatee finnee shunkurtiitti naqanna. Shunkurtii keenya sirriitti ammasna yookaan sirriitti sochoofna akka inni wal nyaatuuf yookaan akka inni magaala ta'uuf akka inni bunni ta'uuf achi kaanee qurunfudii fi garfaa yookaan qarafaa fidannee itti godhannaa. Baala kana garuu maqaa isaan beeku baay'ee tokko ruuza keessa bareeda ruuza urgeessa yeroo ruuza goonu ruuza yookaan ruuzii akkasii hordoftoota kookunuu kana fakkaataa achi kaanee kallaaxaa keenyatti zanjabilaa fi qullubbii adii yookaan toomii filfil haarii yookaan immoo qaaraa wal bakka tokkotti daakna sirriitti akka inni bullaa'u. Yeroo daaknee geessifnee basalichatti finnee naqna hamma daakna. Kana akka kanatti yeroo inni sirriitti bullaa'ee bareede finnee asitti naqna jechuudha. Basali yeroo bunni nu ta'e yookaan magaalee sirriitti bilchaate hin gurraachessinus yeroo gurraacha ruuza keessaa bushaa naaf inni asitti naqna. Basali shunkurtii yeroo inni magaala ta'e jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola jechuudha. Qaaraan nama gubu yeroo shunkurtii fi zayitii hojii sirriitti xaabbasan gubaan qaaraa hin bada. Yoo sirriitti qolaalla'an jechuudha. Abiddarra yeroo tursiisan irraa badaa jechuudha. Kunoo sirriitti ammastanii yookaan sirriitti sochooftan akka inni wal nyaatutti waaw maashaallah tabaarakallaa sirriitti urgaa qimamee yookaan filfil aswatiidha. Fidannee itti naqna qimamitti naqna. Kun kurkumii yookaan immoo hirdii bohaaraata. Finnee itti goona bas waan biraatiin goonu. Kunoo kana fakkaataa maashaallah tabaarakallaa wallaahi hedduu tokko bareeda. Amma immoo finnee timaatimatti naqanna. Timaatima sila murre shunkurtii wajjiniin kunoo daaktanii timaatima bareechitanii mummurtanii gurguddaa osoo hin taane makaakkala isaa akka kanatti misnee yeroo qimamee fi shunkurtii waan hundaan iyyuu wal nyaatee ka'ee sirriitti sochoofna akka timaatimni bilchaatuuf giddatti goona. Waaw wallaahi hedduu tokko namatti tola. Sirriitti sochooftanii jechuudha. Manni wal fudhatutti kunoo akka kanatti daqiiqaa 5 tokko tursiistanii yeroo achi bannu kunoo akka kanatti bilchaatee wal fudhatee jira. Bareeda dajaaja yookaan foon handaanqoo finnee keessa buufnaa jechuudha. Handaanqoon bakka afuritti baati. Kunoo lukaa fi harka ishee waaw. Achi kunoo kana fakkaataa amma sochoofne waliin geenya. Kishinaadhaan akka inni wal fudhatu goona. Kunoo akka kana jira waaw wallaahi hedduu tokko marra baay'ee bareeda baay'ee namatti tola.
achi bishaanitti naqanna bishaanitti daneessitanii xiqqeessitanii itti naqxu. Bishaanii fi handaanqoon yookaan foon handaanqoo yookaan dajaajni akka keessa bishaan keessa sirriitti gadi nuu seenee bishaan wal fudhatu akka sirriitti bilchaatu akkasatti sochaafna. Wallahi iddoo tokko bareedaa. Isaan booda kiddoo yookaan qadaaddaa finneetti qadaannaa daqiiqaa nuusa wayitii fi daqiiqaa 20-15 waan akkasiitii akkas goona. Akka kanatti daffee maashaallah tabaarakallah. Foon handaanqoon bilchaate jira. Baay'ee tokko namatti tola. Marra baay'ee tokko wallahi namatti tola. Ammallee xiqqoo nafa. Daqiiqaa 5 tokko bilcheessine achi kaanee finnee dajaaja keessaa guurre yookaan foon handaanqoo keessaa guurre furnii galchina. Tokko tokkoon keessaa baafne. Akka kanatti waan ittiin qabataniin baafna. Kana fakkaata maashaallah. Maruuziitti naqna bishaan xiqqootti daballee. Bishaan baay'ee miti xinnootti dabaltanii ruuziitti naqne. Ruuziitti naqin dura jazara xiqqootti naqna yookaan immoo kaarota isa sila gasharan itti naqna. Wallahi hedduu tokko namatti tola. Kizbaraa xiqqootti goona. Loomii fi kizbaraatti goona. Chikaaneen sochaafna. Amma ruuziitti naqannaa. Ruuziitti naqnee maashaallah ol sochaafna. Hanga ol fudhatutti waan hundaanuu hanga ol fudhatutti sirriitti sochaafna. Kunoo wallahi akka kana akkaataa eegattanii xiqqoon kiddaanaa hanga inni bilchaatutti inshaallah. Achi kaanee dajaajatti immoo yookaan foon handaanqoo waan irra dibnu loomiidha. Loomii malaagaa tokko cuunfina. Shaxxaadha. Namni shaxxaa wallahi illee jirtan yookaan qaaraadha akka maalisa nama gubu. Filfila suwatiidha yookaan filfila gurraacha. Gidda xiqqootti goona. Achi waliin ammasnaa. Isa ruuzii diimessu. Sirriitti waliin ammasnee dajaajara yookaan foon handaanqoo irra dibna. Gubbaa isaarra dibna sirriitti kenni diimatu. Kun akka kanatti sirriitti dibne hunda isaayyuu dibnee jirra. Chikaanee zayitii keessa galchina. Zayitiin yeroo inni nu o'ee kun akka kanatti keessa galchina jechuudha. Yoo feetan furnii galchitu garuu waan zayitiidhaan bareeda. Sirriitti kan zayitii bareeda. Furnii hin goga waan dajaajni qolli irraa bahee jiruuf jennaan. Kana wallahi iddoo tokko. Bareeda maashaallah tabaarakallah. Kanoo akka kanatti dajaaja eega finnee ruuzii gubbaa keenya daqiiqaa 5 abiddarra keenyatti kiddaanee achi kana jala dhaamsinaa. Kunoo kana fakkaata maashaallah tabaarakallah. Wallahi iddoo tokko namatti tola. Kunoo jazarri yookaan kaarotiin keessaa hin gubanne akka kanatti bareeda siniin jedha maashaallah tabaarakallah. Yoo yaada qabaattan koomentii jalatti barreessadhaa. Laayikii sabskiraaybii gochuu hin dagatinaa.